Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessanii har'aan kana exercise 1.6 ilaallaa isarraa kanaaf wantoota isa gadi jiru ni ilaallaa hanga xumuraatti nafaan abbaan affeerraa kee gabanumaan like share gochuun irraafatina isiniin jedha namoonni YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a irraa fayyadamta share like gochuu akkuma seentaniin irraafatina. Let's go. Okay, gaafii tokkoffaa ilaallee jirra. Gaafii lammaffaa ilaallu. Gaafii lammaffaa maal jetti? Draw the graph of f of x is equals to x sin of x jetti. What's the relation with the graph of what? Graph of absolute value or modulus. Okay, relation isaanii maali ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Okay, haa gallu. Yeroo maayinasii itti galchinu akkuma beeknu saayinamitti maayinasii galchine taanaan gatiin nu argannu -1 dha. Maayinasii barbaanne itti haa galchinu -0.5 -1 -100 whatever maayinasii itti galchinaan gatiin nu argannu -1 dha. Pilaasii yoo itti galchine ta'e immoo gatiin asitti pilaasii sign of positive number always 1. Fakkeenya sign of 100 yoo jenneen 1 dha jecha. Sign of 0.2 yoo jenneen 1. Okay, kana qabattanii asitti kaniin itti galchine ilaallu isa kana hojjechuudhaaf maali sign of 1 yoo itti galchinu taate 1 times sign of 1 jennaan iddoo x 1 yoo x kenna 1 fudhanne maal ta'a 1 ta'a jechaadha. Eshi utaallee 4 yoo itti galchinu gatii x 4 sign of 4 yoo ka jennuun taate maal ta'e 4 ta'a jechuudha. Sign of 4 jechuun 1 dha times 4 jechuun 4 dha. Sign of negative 1 yoo itti galchinu taate iddoo x kenna negative 1 kan fudhannu yoo taate sign of negative 1 negative 1 sign of what negative 1 negative 4 yoo itti galchinu taate okay maal ta'a sign of 4 sign of negative 4 jechuun maali negative 4 negative 1 baatii negative 4 aspiranii jirti negative 4 times negative 1 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu suuta jettanii yoo hojjentan taate absolute value dhaan wal fakkaata jechuudha. Haala kanaan ka'a giraafiin isaa haala kanaan ka'a giraafiin kamiyyuu fakkeenyaaf isa kanallee dhufteetiin kan fudhattu yoo taate isa kanaafis yoo ka ilaallu ta'e isa gaafii afuraffaatis ka ilaallu yoo ta'e isuma sanii wal fakkaata jechuudha. Fakkeenya gatii x kenna negative 2 haa fudhannu negative 2 cube gaaf kun negative 8 dha. Negative 8 sign of negative 2 gaaf kana maal ta'a sign of negative 2 maal ta'a negative 1 times negative 8 kanaafuu positive ta'a jechuudha. Positive 8 ta'a. Negative barbaanne yoo itti galchinu taate like as absolute value the value we get is positive. So graafiin nu kaasnu graafiin absolute value saniin wal fakkaata jechuudha. Graafiin nu kaasnu graafii absolute value tiin wal fakkaata jenneetiniin kenna. Okay, graaficha yoo kaasnu ta'e haala kanaan kaasna jechaadha. Haala kanaan kaasna graaficha kenna haala kanaan kaasna. Domeeniin isaa maali? Domeeniin isaa real number jechaadha. Rangein isaa positive 0 to positive infinity jechaadha. 0 ni hammata 0 irraa ka'e positive infinity sababni 0 hammatu wanta 0nis achi keessa galtuufi jechaadha. Okay, mee gaafii afuraffaa ilaallee gaafii lammaffaatti deebinee gaafii lammaffaa ilaallu. Iska jita giraaf jetti giraafii isa kana kaasii jetti. What is the domain in the range jetti. Domain if range giraafii isa kana yoo kaasnu lakkoofsi kamiyyuu iddoo kanatti yoo galu negative illee positive illee maal ta'a positive ma ta'eetiin hin ba'a positive ta'ee ba'a. Eshi uskeerii yoo ta'u jechuudha. Saayinamiin isaa immoo yoo negative ta'e saayinamiin negative maali negative 1 dha. Kanaafuu positive san negative godha jechuudha. Paartiin negative positive san maal godha negative godha kun negative ta'a jecha. Haala kanaan deema like as linear equation haala graafiin kenna graafii linear equation san fakkaata jechaadha. Kun keessa horii qalamni diimaan kun nurra deemeera qalamni adiin kun yoo negative ka itti galchinu taate fakkeenyaaf negative 3 yoo ka itti galchinu taate maal ta'a negative 3 mata negative 9 ta'a. Sababni isaa
negative 3 square yoo goonu 9 ta'a. Negative 3 saayinamii keessa yoo galchine negative kana kanaafuu negative 9 ta'a. Eeshi negative 1 yoo itti galchinu taate negative 9 1 positive ta'a. Vaaliyuun isaa immoo negative 9 saayinam keessa yoo galchinu taate negative ta'a. Negative 1 times 1 maal ta'a? Negative 1 ta'a. 0 yoo itti galchinu taate 0 dha. Eeshi 2 itti galchinu yoo taate fakkeenyaaf 2 square jechuun 4 dha. 4 times saayinam of 2 jechuun saayinam positive waan ta'eef 2 dha as 1 dha. 1 times 2 1 times 4 4 dha jechuudha. 2 itti galchinu taate giraafiin keenya as keessa qaxxaamura asiin akkas deema haala kanaan deema jechuudha. Range fi domeeniin isaanii real numberii dha kan lammaffaa jecha. Okay, isa kana fakkaataa kan lammaffaa kan sadaffaa. Okay, kan shanaffaa haa ilaallu. Afuraffaa ilaallee jirra waan ta'eef shanaffaa haa ilaallu. Beekatumaan fixnatiidhaan deemaa jira. Narra ilaalina. Isa kana ifinasii fi oodinasii isaa barbaade jedha. Ifinasii fi oodinasii isaa barbaachuudhaaf jalqaba maal goona? Saayinam of x jennaan. Saayinam of negative x maaliif wal qixa? Minus saayinam of x wajjin wal qixa. Kanaafuu inni kunii fi inni kun wal qixa sila ta'eef maal ta'a? Oodidha jechaadha. Inni jalqabaa kun oodidha jechaadha. Inni itti aanu ammoo ni ilaallamee as keessa lakkoofsa kam haa galchinu? Minus x haa galchinu. Saayinam of minus x. As bira ammoo minus x cube. Minus x cube jechuun maal ta'a? Minus x cube ta'a jechaadha. Eeshi saayinam of minus jechuun immoo minus ta'a jechuun minus 1 ta'a waan ta'eef minus ta'a jechaadha. Kanaafuu minus jetteeni minus saayinam of waat jetta. Kanaafuu waan minus ta'uuf minusiin tun minus saayinamii taati. Minusiin asii tun tana waan baay'istuuf maal ta'a? X cube saayinam of x ta'a jechaadha. Kanaafuu f of x kenna wal qixa waan ta'eef inni kun even jennaan jechaadha. Even inni jalqaba oodii ta'e inni kun even ta'e jechaadha. Inni kun even ta'e. Okay, exercise kana kanaan xumurre paartiin itti aanu greatest integer or floor function kan jedhudha. It is new concept. So understand gochuudhaaf haalaan isinitti ibsu kana fayyadamtanii ilaallan baay'ee salphaadha. Baay'ee paartii namatti toludha. Okay, isa kana mee definition isaa ilaalu. The greatest integer function denoted by greatest integer maal jedhe? Rational hin jenne, real number hin jenne, maal jedhe? Integer jedhe. The greatest integer. Have you understand? The greatest integer, integerii guddaa lakkoofsa jirutti aanu. Integerii guddaa lakkoofsa. The greatest integer jechuun integerii guddaa lakkoofsa isa gadiititti aanu. Isa gadii keessaa jechuun asaa laallu. Mee haala kanaan naa fudhadhu. Xiyya kana fudhatteertaa mi? Xiyya kana naa fudhatteerta. Xiyya kana fudhatteerta. -2 0.5 1 0.5 siin jedheera. Asitti -ila tun 1 0.5 2. The greatest from smaller isa xiqqaa irraa greatest isa xiqqaa irraa isa baay'ee xiqqaa irraa guddaan kam inni jetteetiin yaadda. As bira 0 jira. Amma kana keessaa jechuun integerii kana keessaa isa xiqqaa irraa guddaan kam kan jedhu laaltee yoo fudhatte isa kana ta'a jechaadha. Okay, mi'a sirriitti akka ifa isinii ta'uuf isa kana keessaa fudhannu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana lamaan fudhadhu. Lakkoofsa kana lamaan fudhadhu. Greatest integerii isaa barbaadi. Lakkoofsa kana fudhadhuuti. Lakkoofsa kana fudhattee mee greatest integeriin isaa kam jetteetiin yaadda. Kun akkuma asirraa ibsi greatest integer jechuun maal jechuudha kan jedhu. What is largest among integer that less than the or equals to 0.5. Greatest integer jechuun integeroota isa gadii keessa yookiin isaa walqixaa keessa kamtu guddaadha? Isaa gadii greatest yoo jedhu, largest yoo jedhu yookiin greatest yoo jedhu maal jechuu barbaade? Largest kami guddaan kan isaa gadii 0.5 gadi ta'ee
yookiin isa kanaa walqixa ta'e intijariin guddaan kami? Fakkeenyaaf isa kanas keessaa yoo baafnu 2 jechaadha. Guddaan isaan gadii keessaa 2. Fakkeenyaaf isa kana bira kottu kan gadii keessaa jechuun 0.46 keessaa isa gadii keessaa isa jechuun isa kanaa gadii akkuma jenne isa kanaa gadii isa 4 gadii 0.5 gadii keessaa isa kami guddaan? Isa kana keessa isa kami guddaan? Isa gadii keessaa jechuun warra gadiitti hafe keessaa -6, -7, -5, -0.5 point ምናምን -4, 4.6 kanneen kana keessa -4.2 kana keessa 0.6 keessa negatiiviin kami negatiiviin isaan gadii keessa isaan gara hafan keessa guddaan kamii siin jedha. Guddaan kamii yoo jenne -5 jechaadha. Okay, isinii galee wanti yaadni isaa guddaa yoo jennu amma faallaa nuti ta'a kan nu yaadnu sanii miti guddaa yoo jennu. Fakkeenyaaf amma asitti as bira kootu mee isa kanneen keessaa kami guddaa yoo jettu greatest integer yoo siin jedhan hedduu sitti ulfaata himuudhaaf. Maaliif jechuun guddaa kana sitti fakkaata. Guddaan kan osoo hin taane kan gadii keessaa isaan gadii keessa malee isaan isaa gaditti hafan keessa guddaa ka jennuun malee isaan ol hafan keessa miti. Isaan ol hafan keessa yoo fudhanne liistiin ni deema jechuudha. Daangaa isaanii hin qabne. Isaan gadii keessa guddaan kamii jenneeti. Greatest jechuun it is compared to the least one. Isiin gara gadii hafanii compare yoo goonudha jechaadha. Superlaativiidhaan fayyadamnee greatest jechuun superlaativiidhaan waan fayyadamnee largest gara gadii keessa. Kanaafuu kuntuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana osoo fudhanne greatest lakkoofsuma kanaa fudhanne greatest what is the greatest integer yoo ka jennuun taate maal jennaani isaan keessaa isaan gadi hafan keessaa guddaan kamii? Isa waan kana ta'eef equalii waan ta'eef isa kanallee yoo integer irra jiraate integer masan fudhatta inni mataan isaa guddaa waan ta'eef kan jiran isaan gadii keessa wal hammate. Okay, definition itti adeemnu. Definition maal jedha? F of x ammattuu kanaan ta'a jechuudha. Ammattuu kana fakkaatuun ta'a kun mallattoon greatest jechuudha. Define as greatest integer or greatest jechuun greatest less than or equal jedha. X less than or equal greatest integer less than or equal. Hima kana sirriitti hubadha. Greatest jedhee less than or equal. Asii yoo hima kana hubatiin wantiin deemnuuf nu harkaa faalla'uu danda'a jechuudha. Greatest less than or equal. As isa kana gadi yookiin walqixa. Have you understand it? Isa kana gadi yookaan walqixa. Lakkoofsi sun maali? 2.5 gadi yookiin walqixa ta'uu qaba. 2.5 gadi yookiin walqixa ta'uu qaba jechuudha. X'n keenya kanaaf lakkoofsi sun isaa gadi ka ta'uu danda'u 2 jechaadha. Okay? Isa kana fakkaataa mee directly exerciseota jiran maddii haa deemnu jechuun example jiran maddii haa deemnu. As biratti illee ibsa dabalataatu jira. The greatest integer less than or equal x is also called the floor of x jennaan. The floor of x. Floor jechuun maali? Lafa jechuudha. Gadi jechuudha. Kan x gadi jechuu barbaadeeti jechaadha. Floor jechuun akkuma walal jennaan lafa wanta floor ta'e jechaadha. The floor of x jechuun isa sanii find the greatest integer when what x 0.4.5 isaa gadi ka jiru 0.6 inni jira 0.5 inni jira integeriin hedduu jira jechuudha. Kanaafuu kanaa gadi inni sun eessa keessa gidduutti argama -5 fi 4 gidduutti waan argamtu integeriin gadii keessaa guddaan 5 dha jechaadha. 5 fakkeenyaaf isa kanaa fudhannu. Isa 3 kanaa fudhannu. Integerii 3 gadi hafan keessa 2 1 0 minaamin jedhee jira. Integeriin guddaan 3 illee ni dabalate. Integeriin isuma jechaadha. Isuma gidduu hin jiru waan ta'eef isa hammatee jira. Guddichi integeriin matama isaati jecha. Integerii yoo sii kenname isuma geetta. Fakkeenyaaf isa kana fudhadhu. Isa kana hogguu fudhattu integeriin guddaan kam yoo siin jedhe eessa feessa gidduu jira inni 7 fi gidduu jira
saddeet gidduu jira. Intijarii warra gadii keessaa guddaan kabinni yoo isin jedhan torba tuqaa meeqa torba tuqaa lamaa torba jechaadha. Kanaafuu torba fudhatta. Ka barbaadan yoo isinii kenna nama waa takka sodaattan jechuudha. Ibsa kanarraa wanta adda understand gootan jedhee yaada. Fakkeenyaaf intijariin gidduu kanatti argamu exersaayisii kana activity kana laali. Intijarii fakkeenyaaf f of -3 yoo jenneen -3 intijariin guddaan jiru kamiin as keessa yoo galchite taate -3 as keessa galchite -3 dha. 0 point waan ajaa'iba exersaayisii kana guutuu isaa hojjennee ilaalame. Isa kana asitti galchime asitti yoo galchinu taate maal intijariin guddaan kami -2 dha jecha kan isa kana gadi -3 dha sorry -2 jedhe -3 dha. Faallaa isin akka hin qabsiisne irratti na eegaa. Sababni isaa -3 dha. Intijariin -0.7 gadi ka jiru ka asii gadi jiru -3 -4 isa kanaaf kan kana fakkaatantu gara gadii kana jira. Kanaafuu guddaan kami -3 dha jechuudha. Xiqqaa keessa maayinasii fi poozitiivitti yeroo deebinu isin jalaa wal'ahuu danda'a. Andirsaandi godha haala saniin hubadhaa. Ammas mee isa kanaa fudhannu. Hundi isaatu -3 dhufa waan si ajaa'ibu. Isa kanallee yoo itti galchinu taate iddoo sanitti maal dhufaa xiqqaan -3 dhufa. Isa kanallee yoo itti galchinu taate -3 dhufa. Isa kanallee -3 dhufa. Isa kanallee -3 dhufa. Isa kanallee inni mataan isaatu isa waan ta'e -3 dhufa. Warra as keessa jiru guutuun isaa -3 dhufa jechaadha. Okay, lammaffaa irratti what is f of x when -3 fi 3 gidduu -2 gidduu yoo jiraatu taate maal ta'a gatiin isaa -3 dhufa jechaadha. Xiqqaan isa -3 sani waan ta'eef xiqqaan keessaa guddaan isa -3 sani waan ta'eef direct kachi goota jechaadha. Okay, kana fakkaata. Isa kanallee guutuu dandeetta. Fakkeenyaaf isa kanaa fi isa kana gidduu yoo ta'e -3 -2 fi -2 gidduu fi -1 gidduu yoo ta'e -2 -1 fi 0 gidduu yoo ta'e -1 xiqqaan -1 0 fi isa kana gidduu yoo ta'e intijariin xiqqaan 0 jechaadha. Asitti tokkoo fi 2 gidduu yoo ta'u taate intijariin xiqqaan kamiree tokko. Asitti hoo 2 jechaadha. 3 fi 2 gidduu hanga feete bakka kana ol hin jiru aboo dandeesseerta jechaadha. Kana akka ajaa'ibaatitti hojjetta. Kana booda wanti floor jedhamu wanti si dhibu hin jiru. Qaaraa takka qofa wantiin as keessaanii ulfaatti jedhu isinitti argisiisa. Ekstiriimii qofarraa argatta asirraa argattu ishee isinitti argisiisa. Ishee ka argite booda kalas homaa hin jiru jechaadha. Xumurteerta waa'ee kana. Qo'annaa isin barbaachisu kana booda. The greatest integer x less than or equals to the greatest integer less than or equals to x is the greatest that immediately to left of the x or x itself if x is an integer. Integer yoo ta'e akkuma dura isiniin jedhe itself ta'a jechaadha. -3 yoo ta'e -3 ta'a jechaadha. 2 yoo ta'e 2 ta'a. Garuu immoo yoo gidduu 2 fi 3 ta'e maali 2 ta'a. Yoo gidduu -2 fi -3 ta'e -3 ta'a. Kana fakkaata jechuudha. Okay, asirraa wanti ilaallu as you have seen from the example above x can be any real number but greatest integer is always an integer. Greatest integer yeroo kamuyyuu integeriidha. Lakkoofsa integerii jechuun 1 2 3 negatiiv illee dabalatee jecha. Integerii jechuun 0 1 2 -1 -2 jedhee kan itti fufu kana jechuun intijarii jechuun 0 dabalatee 0 point homii manaminiin kunniin intijarii miti jechaa ni beektu jechaadha. Real number, rational number maal isinitti himu kana. Okay, kanaafuu doomeeniin isaa maal ta'a? Real numberii. Reenjiin isaa maali? Qabadhaa tana. Reenjiin isaa intijarii jechuudha. Gatiin achi keessaa bahu intijarii. Real numberiidha. Positive maali jette akka of hin shawwanne jechuudha. We write this f of x is what? Real number to maat z. Real numberiin kuni maali? Doomeenii. Inni kun yoo osoo gatiin waa'ee kennamu zeddiin kenna reenjii jechaadha. Kana fakkaataa homaa wanti si rakkisu hin jiru. Xumurreerra jechaadha. Okay, asitti haa deebinu.
as keessa exersaayisii kana bittiin goonee ilaalla. Gaafii tokkoffaa paayi jechuun maali? 3.4 jechaadha. Greatest integer keessa yoo galchinu taate xiqqaan isa keessaa 3 2 4 integer baasaa jira. Iddoo kana jirti jechaadha. Iddoo kana jirti paayin teessan. Kanaafuu xiqqaa keessaa guddaan maali? 3 hin baati jechuudha. Okay, kanuma qorumsi keessan hanga fi ol feessanii paayi ol isinitti fidan. Kaniin biraa immoo isa kana negatiiv isa kana waan ta'eef negatiiv 22 dha jechuudha. Salphumatti gidduu kana yoo ta'e kan negatiiv isa kana jechuun 21 dha. Isa kanaaf positiivii waan ta'eef 21 dha. 0 dhaaf 0 matama ishiitu fuluuridha jechaadha. 0 maal jirare salphumatti irra fiidaniirtu. Lammaffaa irratti verify jedha. If k is the element of integer jedheen. Nuun jettee x is real number. K maalire? Kanaafuu maal jedha? Then f of xk is equals to f of x plus k. Fakkeenya haa fudhannu. K'n keenya lakkoofsa konstaantidha. Kanaafuu isa fakkeenya famamee haala kamii isin haa fudhadhu. K'n keenya x haa jennu mee -3 haa jedhuun k kiyya. Fudhateera kan mataa isaa fudhateera. Fakkeenyaaf isa kana. As keessa naa galchi. As keessa yoo galchinu walitti yoo hidhaate keessatti walitti hidhaata jechuudha. Fuluurii keessatti walitti hidhaata. Kunoo kennamni keenya kana waan ta'eef fuluurii keessa galchite kana lamaan yoo walitti hidhaatu taate 10.25 jecha fuluurii keessatti. Inni kun immoo tana qofa fuluurii keessa galchite. X qofa fuluurii keessa galchita. Isiin maaliin baatire? 4dhaan baatii plus 4dhaan baatii jechuudha. Plus 6 baasee isinitti argisiisa waan ta'eef plus 6. Kanaafuu kun fuluuriidhaan yoo ogguu ba'u maal ta'e? Kun fuluuriidhaan ogguu ba'u 10 ta'e jechaadha. Kunis 10 ta'e. Akka tasaa asitti nu mirkanaa'ee da'ii fuluurii keessa naa galchi. Fuluurii keessa kana lamaan yoo walii hidhaatu taate as keessa tuutu jira. Okay, yoo walitti hidhaanu kana lamaan maal goone 3.79 dhufa. 3.79 greatest integeriin isaa meeqan nu bahe? Greatest integeriin isaa 3.9 afuriin nu bahe jechuudha. 3.79 3dhaan nu bahe. Is equals to kana lamaan yoo walitti hidhaanu taate asitti tana maal keessa galchina? Fuluurii keessa yoo galchinu afurii negative 4 taati. Negative 4 plus 7 jechuun 3 taati jechuudha. Isiin tunillee 3 hin baati. 3 is equals to 3 dha. Tunis nu mirkanooftee jirti. Kun amma ifa jira waan ta'eef fuluurii keessa 8 yoo galchinu 8 da'u 10 takka negative 10 takka jechuun negative 3 dha. Negative 3 fuluurii keessaa yoo baatu negative 3 dha. Yoo walitti hidhaatellee negative 3 dhuma dhufa. Kanaafuu kun ni mirkanaa'a. Gaafii afuraffaadha. Verify jettee haaluma ni caalamu hin caalu isaa verify goota jechuudha. Homaa nama rakkisu haaluma dura hojjetteen haaluma dura hojjenneen f of x fi f of y. F of x jechuun isa kana. Achi maal goota? F of x jechuun achitti ni galchita. F of x wal qixa ta'a f of y dhaan yookiin immoo f of x walitti hidhaatee f of x addatti hidhaatee x fi isa kana addatti hidhaatee f of x jechuun maali? Fuluurii keessa galchita jechuudha. Gaafii jalqabaatiif fuluurii keessa galchita. X fuluurii keessa yoo galchitu taate 4dhaan baatii. 6 fuluurii keessa yoo galchite 6dhaan fuluurii keessa yoo galchite 6dhaan baatii. Leezaan horii kaal jettaanii meeqa ta'a? 10 ta'an jecha jarri kun 10 leezaan horii kaal jettaan f of x jechuun f of x lamaanuu iddoo tokkotti fuluurii keessa galchita jechuudha. Jara lamaan walitti hidhaatee fuluurii keessa galchita. Jara lamaan yoo walitti hidhaanu taate 10.67 dhufanii 67 fuluurii keessa yoo ba'u meeqan 10 ta'a? Leezaan horii kaal jara lamaan walii hidhaana. Jara lamaan yoo walii hidhaanu taate 10.67 dha jechaadha. Teruudha. Haalli kun verify godhi jedha. Kun haala kanaan verify goonee jirra. Tartiiban
walqixa yookiin immoo gireetarii haala kanaan nu dhufe jechaadha. Inni kunis tiruudha. Inni itti aanus haaluma kanaan hojjetama. Maa irra utaalte akkanaan hin jenneef gaafii tokkoffaa erga hojjedhe gaafii lammaffaa ABCD hojjechuun isinitti ulfaatu jechuudha. Okay, akkaataa ani itti hojjedhe fuluurii keessa galchee jalqaba isa f of x illee x illee fuluurii keessa galchee y illee fuluurii keessa galchee ni baasee lammaffaa immoo jara lamaa walitti hidhee fuluurii keessa galchee ni baasee sadaffaa immoo jaruma lamaa walitti hidhee haaluma inni jiruun kaa'e jechaadha. Gaafii Roman number 3 verify jedha f of x less than or equals to x f of x plus 1 ta'uu isaa verify godhi jedha. Itti galchiteetiin ilaalta jechuudha. Isa kana f of x waan ta'eef f of x 2 kana yoo intin keessa yoo galchinu fuluurii keessa yoo galchinu taate maal ta'a 2 ta'a less than or equal isa kana 2.5 akkuma jirutti fudhatta less than or equal isa san fuluurii keessa galchitee tokko yoo irratti hidhaate fuluurii keessa yoo galchite lama hidha'u tokko 3 dhufa jechaadha. Kanaafuu inni kunis sirrii jechaadha. Verify goonee jirra haala kana verify goonee jirra. Kan itti aanus haaluma isa fakkaatuun ni hojjetama jechuudha. Inni isin rakkisu jedhee yaada. Gaafii sadaffaadhaaf gaafiin sadaffaa maal jetti? A is equals to maal jetti? X minus floor of x jetti. Kanaafuu using equation number 2 fayyadameetii show jetti. A jechuun jetti fakkeenyaaf x'n kenna isa kana yoo ta'e A jechuun maali jetti? X minus floor of x jetti. X'n kenna 4.25 yoo ta'u taate minus fuluuriin isaa maali? Fuluuriin isaa 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu 0.25 ta'a. Erga kun 0.25 ta'e A jechuun jedha kunoo 0 fi 1 gidduudha jedha. Kanaafuu between 0 fi 1 dha jechuudha. Kamiyyuu kan itti galchinu taate haala sanii verify gochuun ni danda'ama jechuu baay'ee salphaadha. Gidduma san ta'a jechuudha kan barbaanne yoo ka fudhannu taate. Lammaffaa irratti show jetti x is equals to floor of x plus 1 ta'uu isaa argisiisi jetti. Hin argisiisna inni illee homa tokko wanti rakkoo qabu hin jiru jechaadha. Maal jedhee x is equals to jedhee x jechuun 4.25 yaa fudhannu x dhaaf. X jechuun 4.25 yaa fudhannu 4.25 floor of 4.25 jechuun 4 dha plus A jechuun between 0 A jechuun asitti arganne jira 0.5 dha plus 0.25 0.25 yoo ka itti galchinu taate maal ta'a walqixa ta'a jechaadha. Akkamii walqixa ta'a? 4.25 is equals to 4 plus 0.25 jechuun 4.25 jechaadha. Wantiin isa gargar godhu hin jiru walqixa nuu dhufa jechuudha. Sirriidha verify ni ta'a. Kan itti aanullee show jetti f of x plus k is equals to f of x plus k when jedha. When k is the element of what? Z yoo ta'e jechuun xumuree jira jechuudha. Keen intijarii yoo ta'e x'n maal yoo ta'e keen intijarii taanaan x'n intijarii ta'e ni ta'a jechaadha. Ka barbaadde fudhadhu isa kanaayyuu fudhatin isa oliituun fudhatin isa barbaadde fudhadhu. Fakkeenya 3.2 haa jennuun x keen kennammoo 3 haa jennuun. Yeroo kamiyyuu isa kana wajjin walqi 3.2 jechuun 3 dha. 3 plus 3 jechuun fuluurii keessattuu maal ta'a? 6 dha. 6 mata is equals to 3.6 waan jechuun 3.2 jechuun fuluurii keessatti 3 dha. Plus 3 jechuun 6 ta'a jechuudha. Hima kana sirriitti understand goonan gaafii barbaadde ni hojjetta. Kennama kee understand gochuun sirraa eegama jechuudha. Isiin kun baay'ee qulfii ittiin gaafii kana ittiin bantu jechuudha. Okay, kana fakkaata har'aaf nu gayaa asumarra dhaabnaa. Kan itti aanu maali? Isa classification of function ka jedhu baay'ee cimaa fi qorumsa irratti kan yeroo kamiyyuu hin hafnedha. Paartii taanutti waliin laallaa. Ammaaf nu gayaa. Bye bye.